akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif wantoota 15 kana jaalallee wajjin jiraniif akka jaalalli isaanii itti fufiinsa qabaatu gorsallee of keessa qaba. Walumaa galatti gorsumaa jechuudha. Akka jaalalli keessan mi'aa'ee damma caala mi'aa'ee yeroo hunda haaraa ta'e isin wajjin jiraatu fi maal godhu qabdanii jaalalleewwan wajjin jirtanii jaalalli keessan akka fuulduratti deemuuf akka hin gufanneef gorsoota baay'ee barbaachisoo ta'an 15 gaggabaabsee akka isinii galutti isinii hima. Gorsi kun dhiirasiif ni hojjeta, dubartiitiifis ni hojjeta. Marree hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaa fi jaalala guddaan isin gaafadha. Osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan viidiyoowwan babbareen akka isin hin dabarre subscribe gochuudhaan maatii jaalal dhugaatti makama. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayikii gochuu hin dagatina. Marree osoo yeroo hin balleessin osoo yeroo hin gubin kallattiidhaan gara mata duree keenyatti haa dabarru. Wantoota 15 akka jaalalli itti fufu godhan keessaa tokkoffaan inni jalqabaa lakkoofsa tokkoffaan wal jaalachuu. Jaalalleen lamaanuu yeroo kamuu wal jaalachuu qabanii jechuudha. Jibbiinsi xiqqoon tokko onnee keessatti uumame jennaan onnee dhiiraafis ta'ee onnee dubartii keessatti uumame jennaan jaalalli sun rakkin keessa bu'aa jechuudha. Kanaafuu waa hunda dura wal jaalachuu qabanii jechuudha. Lammaffaa waliin sobina, waliin kijibina. Jaalalleewwan lamaan waan ta'e ifaaf ifatti. Diraamaa homaatu hin barbaachisu. Diraamaa walirratti hojjechuu yookaan wal sobuu yookaan wal kijibuun hin barbaachisu jechuudha. Akka jaalalli keessan itti fufu yookaan barbaadan taate lammaffaan abadan yoomiyyuu waliin sobina. Dhugaa jirtu walitti dubbadha. Jaalalli keessan utubamee itti fufaa jechuudha akkasoo ta'e. Inni sadaffaan ammoo yeroo kamiyyuu communication yookaan ammoo dubbachuu waliin haasa'uu kana banaa godhuu qabdan. Yeroo kamiyyuu communication yookaan ammoo waliin dubbachuu waliin haasa'uu waan keessan waan dhimma keessanii waa'ee rakkina keessanii waliin dubbachuu qabdanii jechuudha. Wal cufuu qabdanii yookaan ammoo inni akkana godhee akkasina godhee jettanii waliin cufuun hin barbaachisu jechuudha. Jaalalli keessatti yoo akka jaalalli keessan itti feetan taate yeroo kamuu haala duree tokko malee wajjin haasa'uu waliin dubbachuu fi qophii ta'uu qabdanii jechuudha. Inni arfaffaa immoo yeroo kamiyyuu walitti mi'aawa. Yeroo wal bir jirtan haala mijeeffadhaa waan jaalattan dalagaa waan tokko wal gargaaraa walitti mi'aawa dammaa fi aanan walitti ta'a jechuudha. Afaan biraatiin duraanii wal fuudhu eebba kennanii fi damma ta'a dhadhaa ta'a jedhanii walitti baqaa namaan jedhan akkasii stay sweet walitti mi'aawa yeroo kamuu. Inni shanaffaan yeroo namni ka wajjin jiraatu wal miidhuu danda'a jechuudha. Nama dhiisii luka lamaan yoo waliin deemu waliin bu'uu danda'a. Yoo wal miitanii yookaan ammoo yoo wal mufachiiftanii yookaan ammoo wanni hin jaalamne tokko jidduu keessan keessatti uumamu ka ta'u taate yeroo sun dhiifama walii godha. Dagadha. Dhiifama walii godha. Dagadha. Dhiifama qofa walii gootanii achi booda yookaan haasoftan taate rakkinni sun ammallee deebi'ee itti fufuu danda'a jechuudha. Dhiifama erga walii gootaniin booda dagachuu qabdanii jechuudha. Inni ja'affaan yeroo kamiyyuu addaan baana jettanii waa'ee addaan bahiinsaa akka taphaattis ta'ee akka qoosattis akka baacottis hin kaasina. Kaasuu hin qabdanii jechuudha. Addaan baanaa hin jedhina. Jaalala keessatti erga jaalala seentanii wajjin itti fufuu eegaltaniin booda waan addaan bahiinsaa hin dubbatina. Wajjin jiraannaa fuulli dura keenya ifaa osoo rakkannillee haga dandeenyu wajjin itti fufnaa
ka jedhu mata keessan keessatti kan namni tokko qofaa miti mataa jaalalleewwan lamaanitu keessatti uumamuu qabaa jechuudha. Torbaffaa yeroo wanni tokko sitti mijaa'ini natti mijoofnee wanni kun sirrii miti jechuu qabda. Bakka wanni sirrii hin taane jiraate tokkotti sirrii jettee sobdee yookaan irra dibdee deemuu qabdu jechuudha. Jaalalleewwan lamaan bakka sirrii hin taanetti bakka itti wal gorfachuu qabdanitti bakka karaatti wal deebisuu qabdanitti bakka akka wajjin itti fuftan haalli isin mijaa'uu qabutti dhugaa walitti himuu qabdanii jechuudha. Malee inni akkas waan ta'eef ani isa mufachiisa isii mufachiisa addaan bahuu dandeenya hin sodaadhaa jettanii yoo jaalalli keessan akka ka dhugaatiin itti fufu taate yeroo dheeraaf wajjin jiraachuu ka barbaadan taate irra dibuun hin barbaachisu jechuudha. Waan sirrii hin taane tokko sirrii miti jechuu danda'uu qabdanii jechuudha. Saddeetaffaan ammoo yeroo kamuu waan gaarii dalaydan tokko erga uf jajjanii geessitaniin booda haalum suniin ittiin fufina. Uf jajjiinsaa jaalala keessatti yeroo wal bira jirtanii waan tokko namni tokko waan gaarii yoo ka dalagu taate waan goote tokko ittiin uf dhaadu jechuudha. Ittiin uf dhaadu hin barbaachisu jechuudha. Jaalalaaf si godhe waan si jaaladhuuf si godhe jettee dubbachuu qabdaa jechuudha. Yoo kennitanii akka namni isin hin agarre kennaa waan garaa qulqulluun kennitan hin dubbatina akkasi. Waan goote waan walii gootan tokko irra deddeebitanii ittiin wal dhaaduu yookaan ittiin wal mufachiisu hin godhinaa jechuudha. Inni saglaffaan ammoo yoo dhiifama wal gaafattan dhugumaan dhiifama wal gaafadha. Dhiifama wal gaafannaan kama dhugaa malee amma dhiifama gaafattee boodas deebitee balleessitee yookaan sobuuf yookaan ammoo akka jedhan shawwaduuf yookaan ammoo gowwoomsuuf dhiifama gaafachuun hin barbaachisu jechuudha. Waan dhugaa irratti dhiifama gaafachuu qabdaa jechuudha. Yoo dhiifama gaafatte dhiifama onneerraa yookaan ammoo dhiifama balleessitee yookaan jiraatu taate waan sun akka amma booda hin balleessinetti amma booda ittiin deebinetti dhiifama gaafachuu qabdaa jechuudha. Malee gowwoomsuuf yookaan shawwaduuf dhiifama gaafachuu hin qabduu jechuudha. Inni 10ffaan waan amma jiru kaleessati wajjin hin madaalin. Waan kaleessa taree ka ammaa wajjin hin madaalin gonkumaa jaalala keessatti yeroo hunda waan haarawaa jiraa yeroo hunda waan hin yaadamne ta'uu danda'a. Kanaafuu waan dabree ka ammaa wajjin wal bira qabdee hin madaalin. 11ffaa yoo nama kanaan dura jaalallee qabaatee jaalallee sun hin adda bahee jaalallee kan fuudhu taate yookaan ammoo hiriyya duraanii qabduu hiriyya ammaa biratti hin dubbatin yookaan waa'ee jaalallee kan kee duraanii dhiiras ta'ee dubartiis jaalallee ammaa biratti hin dubbatin. 12ffaa kennaa walii kennuu yoo waa wal affeeruu wal dinqisiifachuu amala godhadha. Yoo akkas ta'ee yoo amma fakkeenyaaf kennaa tokko kennitee fi kadhachuu yookaan ammoo shelachuu osoo hin taane onnumarraa jaalala qulqulluuf yoo kennitee fi jaalallee hin dandeessullee caala si jaalatti jechuudha. Kanaafuu waa walii kennuu waa wal affeeruu waan akkasii sun godhuu qabdanii jechuudha. Inni 13ffaan yeroo hundaa fedhii walii hubachuu qabdan. Fedhii walii beekaa. Jaalalli keessan akka itti fufuu akka barbaadan taate yaada walii hubadhaa, miira walii hubadhaa, fedhii walii beekuu qabdan. Inni 14ffaan yeroo wal loltan guyyaa tokkorraa osoo maqaa waliin dhoofne wal lagattanii gargar hin bulina, addaan hin bulina. Wal loltan, wal tumtan, wal cafaqxan garuu aduun akka isinitti hin dhiine. Guyyum sun dhiifama wal gaafachuu qabdan malee addaan deemtanii bakka wayii dhayxanii waa wayii dalaydanii achi booda ergaa quuftanii booda deebitanii akkas hin godhina. Jaalalli keessan akka itti fufuu yoo barbaadan taate rakkina keessan ufumaa yeroo gabaabduu keessatti hiikadha. Inni 15ffaan yeroo hunda nama qulqulluu, nama gaarii, nama waan balleessine ta'uuf hin deemin. Garuu nama balleessa ofirraa baratee sirraa'u yookaan ammoo nama waan sirrii dalagu
ta'uu qabdaa jechuudha. Malee ani yeroo hunda waan balleessu ani nama akkanaati an nama qulqullu jettee uf yaaduu qabdu. Yoo ka balleessitu taate balleessa kan keessuun sirreessuu nam danda'u ta'uu qabda. Yookaan ammoo yeroo hundaa nama waan sirrii nama waan gaarii dalagu ta'uu qabdaa jechuudha. Garuu ani nama qulqullu jettee uf yaaduu hin qabdu jechuudha. Marree hordoftoota koo gorsa kan akka jaalattan abdii guutuun qaba. Ispoonsara keenya waan ispoonsar nu godhee fi aadaa jaa'oo galateeffachaa ammoo viidiyoo kanaan dura waa'ee jaalalaa irratti dalagee kun iskiriinii irratti amma isinii baha. Viidiyoo sun laala hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti viidiyoo kan jaalannaan laayikii gochuun dagatina. Ammoo gorsa akkanaa akka itti fufuu akka barbaaddan taatee jaalalleewwan laayikii gochuudhaan nu hima hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.